Kana jechuun yeroo jaalala dhugaa wal jaalatan jechuudha. Itti araarsan jedha akkamitti mucaa kana jaalalli isaa akka dhiiftee jecha gaafa qabdu bichaa nama jaalatti dubarri takka takka. Jaalala wal faana jiru yookaan akka kootti jechuudha. Ijoolleen sun magaalaa murtoo qabutee jennaan satti mana jaattee yookaan hojii uumaaf jette sana yoo fakkeenyaaf sumatti yoon fudhadhee hojii hin qabdu yoo ta'e garuu jatti sana hin jaallatta. Hojiilee jireenya kee uumachuu barbaadda yoo ta'e garuu isheen immoo iddoo guddaa jirti yoo ta'e yoo siif hojii uumte maal rakkoo qaba akka kootti. Rakkoo qaba. Hojii girii ila waa tokko sitti muumman. Amma nama tokko sin jaalladhe yoo gaafatatte anamma yoo nama tokko dhaqee sin jaalladhe jedhee nama wayii Ameerikaa jiraatu wayii Kaanaadaa wayii Dubaay jiraatu yoo dhaqee sin jaalladhe jedhee gaafatadheeni waan ani Ameerikaa jiruuf akka naan jedhe waan ani Kaanaadaa jiruuf akka naan jedhe waan ani Dubaay jiruuf akka naan jedhe hin jettu taate. Mazmut garuu yaadinan siin jedha kamitti beektaa fakkeenyaa fi tu ishiin hin deemin biyyatti yoo wal beektu ta'e qaamaa wal beektu ta'ennaan amma mana ijaartee itti gashuu miti hojii mataasaa uumtee fi kan boru wajjin nama taane yoo jettee murteeffatte qaama wal beektu biyyatti jechuudha. Okay. Hojii mataasaa uumtee waan akkasiin jiru maramaa kan dhageesse. Ana mana yaan akkasiin bira jiran akka sammuu kootti. Akka yaadu. Ani yaada akkasiin hanga. Yaasaa keekoluu. Nama ofii kun fakkeenyaaf si amma online nan si beeku iyyuu akkiin qaamaan si beeku dhiisuu danda'a. Naman qaamaan beeku wajjin guddadhe garuu hojiin mataasaa uumee fi hojiin jiraadhe harii tokko hin qabu. Waan nuuf fidu. Waan beeknu kana yoo jiraatte mu jaala wal jaalatti si jaallatee naamaan jiru. Booni aasaa bara kana kan deeme. Dammaramnoo nama. Isuma garuu booni si kibee duroo fudhate. Jammaran nuti jaraara bedroota si. Dhugaa naman taatu duro. Jechuun kiyyame. Ani amma gaafa miidiyaarra bahee waca baru kana amma nama rakkina qabne fakkaatanii amma yeroo siin jedhu nama wajaalalan beekne fa'aa nama miidhamne fa'aa fakkaatanii amma OBN dhaqee bahuun dide beektani. Geetaan. Utuu wanni kee miidiyaatti bee jecha tokko laate namni dhugaa fudhatu hin jiru. Maaliif akkasitti waan si beekuu danda'e? Maaliif asin jedhe beektaa? Dhiirri jaallatee maal jaallatee? Diyaaspooraa jaalladhee beeku. Dhaggeeffadhu diyaaspooraa jaalladhee beekaa. Nama ala ture jechuudha. Inni dhuftee wal barre. Anneem isaa nyaannaa ishee kaffalaa. Hiraatii nyaanna ishee kaffalaa. Qursi nyaanna. Kaffaltoota. Maaltu si mudate? Ennaani maal qabdanaa jedhu. Magaalaa biin. Ani qaba wanti biyya dhabbi. Waaqa. Okay. Maal qabdan anoo maan qabu. Oma yaareen boo. Boyin kaayee. Boyin jiru. Barbeera miti. Waan darbeerudha. Boyin. Waaqayyoon baradhe. Ishi. Tiktokii goolee. Dhuguma. Ishi. Nyaata nyaattu haranga tokko kiisiidhaan qabu wani. Jumaan qofa. Yoon dhukkubsadhee kan jedhu Afrikaan qaba birrii beektanii dhukkubsadhee yoon miidhame fa'aa waan ta'an wanta dhufaa Afrikaan qaba of eegumaaf jedhame teersii galaa isaan kun. Gabaan nyaataa. Ennaan mucayyoon lafumaa kaateetu fuulli natti geeddarame gaa. Kan hin qabne ni ijaarata silaa. Isa yeroo jalqaba buddeena afaan nageessu ofii gurfatte ani.
show fi gurra atti fudhachi jira. Taa'ee malaalee dammaa'edha kun hin jennu. በህይወት የሚደብር ነገር እኔ ስራ የማይሰራ ወንድ ደስ አይለኝም አለች። ምን አይ በቃ ኧረ ብር አጣሁ እንጂ ስራ መስራትማ እሰራለሁ እኮ እንጂ ዋቃ ኦኬ እናሲ ጉዳይ ህይወትም መቀየር አትችልም። ተው አንተ ደሜ በቃ አለ አይደል ምስኪን እንደዚህ ነው ከሲዳው ማንጅሮ እና ሰሙ ጆሌ Serida sale malu. Ya, Ada. Dan tadi sifatnya tahu dah. Nama tu kau tadi sifat nama tu si madalu tahu dan dah. Bazoi namni ufdat apa je cun injo. Namni ufdat apa tu kau leh jeram masa. Sabab biar aja tadi sabab kan ada. Ada kifat. Biar ti mujam biar ufte fakirnya kan. Mama kan malu yo gimana yo. Enna kira mana nanti kau. Kau mari pergi ni entah kita erosana. Dua euro itu fenggal ya. Hilanggal. Kira mesti namiga jalka bakka kai tina fudu pero bada. Ufanna ni wamba isi miluran dah bitire. Ya. Na ana ada konjenne. Kira mana nanti kau hijra. Nambi. Lodi kati gara kuma tiba. Afri fi daman ka account di jira. Mujayo yero sana itu. Na kiraman torban na bamba ke punya kiraman abri dabe. Gode nyo tu. Ini semua ni payas. Rapi. Na bilbilin cufa tame esa jirta na mati biran jira kasak kasida. Na ne wali nagar rule inje. Amma yo ne do antan ka fasiso wana. Nakora rupa baraka na yo kamara jana chuni ke ko. Rijal latin nama kenapa sih jadi dulu nami tu ko fakirnya fama namni of that abu tu ko lihin juru dunia kan rati nami tu ko namni of that abu jerat top juru jualan bi harabas jualan tu baik Kanada saja jalan lu masuk gua jalan dah malam ni curang juga jalan masuk gua shaping shape na beran fokus lah ala kejit shaping nah dia ni Yesus Kristus nama dia enna ani waktu penjelasan nanti saya mana nani samono membarara ya aku ya kadar kasih berar rayu ni negara bayi minum ya belum ya Jawab Yesus jadi ada mana tu kongkap alta kan nama jadi tanah kian debu mali kita kan nak uti mama juga dulu nasi putih barinda berti wajar luar barre Tuga agar tu ni barinda berti wajar